Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii guddaan isin bira haa jiraatu. Egaa akka yeroo dheeraa booda walitti deebinee jirra. Hojii garaagaraatiin xiqqoo biizii tahee badii ture. Egaa akka amma deebi'ee jira. Egaa kana booda yaada barsiisotaan yaada isin fayyadan kan jedhee yaade isiniif qabadhee dhufuudhaaf yaalirra jira. Egaa akka har'aaf qophii takka isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa kana booda wajji jirra jechuudha. Like, share gochuudhaan egaa na jajjabeessa. Qophiin kiyya kan har'aas maali? Yaada hedduu barbaachisaa ta'edha. Waa'ee amaloota shamarranii wantoota beekuu qabdan isiniif qabadhee dhufe. Dhiironnis isin fayyada hedduu jechuudha. Shamarran ammoo istiraakchara qaama ofii keessanii akkasumas amaloota walqunnamtii saalaa wajjin wal qabatan akka sirriitti ittiin beektan kan isin fayyadudha. Yaadni isiniif har'a qabadhee kan dhufe jechuudha. Maybe shamarroonni tokko fedhii walqunnamtii saalaa isaanii yeroo kaka'utti amalootni irraa mul'atu ni jira. Fakkeenyaaf dhukkubbii yookaan immoo wanta kana dura arganii kan hin beeknetu irratti mul'ata. Kun yeroo itti uumametti tiriitmentii garaagaraa yookaan immoo yaala garaagaraa kan jalqaban ni jiranii. Garuu amalootni kunniin wantoota walqunnamtii saalaa wajjin kan wal qabatanidha. Egaa walumaa galatti walqunnamtii wajji kan wal qabatan shamarroonni yeroo fedhii walqunnamtii saalaa isaanii yommuu kaka'u sammuu ishee keessatti fedhii walqunnamtii saalaa raawwachuu yoo itti uumame yeroo sanitti qaama ishee irratti jijjiiramni hamma ta'e kan uumamu ni jira. Egaa jijjiirama kana har'a gabaabinaan kan laallu ta'a. San dura garuu qophii kana comment gochuun like gochuun shamarroonni biroo akka itti fayyadaman gochuu ni dandeessu. Maaliif fedhii walqunnamtii wajjin wal qabatee jijjiirama tokko qaama ishee irratti kan mul'atu osoo hin hubatiin jechuudha. Osoo sirriitti hin xiyyeeffatiin yaala garaagaraa fudhachuutti akka hin seenne yookaan immoo kan fudhatanis waan jiraniif akka irraa of qusataniif akkasumas akka dhukkubbii kan fakkaatu waan ta'eef jechuudha. Dhukkubbiitti fakkaatee yaala garaagaraa kan fudhatan ni jiru. Akkasumas yaala san gara fuulduraa fudhachuudhaafis kan yaadanis waan jiraniif kun yaala homaatu kan hin barbaachisne waan ta'eef akka sirriitti beekanii fi akka barumsa irraa argatanidha kan yaadamee hojjetame qophiin kuni. Kanaaf laayikii fi kooment gochuu hin dagatina. Egaa kallattumaan gara qophii har'aatti bal'inaan seenna. Shamarroonni fedhii walqunnamtii isaanii yoo kaka'u yookaan immoo walqunnamtii raawwachuu yoo barbaadan amaloota hedduutu jira. Kanneen keessaa kan dura qaama saalaa isaanii dhangala'oo agarsiisudha. Maybe shamarroonni tokko dhangala'oo kana rakkoo gara baakteeriyaa or infekshinii garaagaraa wajji wal qabsiisanii rakkoon uumamee yookaan immoo rakkoon natti uumamee jira jedhanii dawaa garaagaraa akka fudhatanidha kan dhaga'amaa jiru. Garuu mallattoon kun bishaan fakkaatee foolii tokkollee kan hin qabne kalarii homaa kan hin qabne kun akka kalarii akka bishaanii jechuudha. Kan qaama saalaa keessanii keessaa kan ba'u taanaanii fi san dura fiilmii walqunnamtii saalaa kan laaltan yookaan immoo waa'ee walqunnamtii saalaa sammuu keessaniin kan yaaddan yoo ta'e yookaan immoo saala faallaa yookaan dhiira wajji wal tuttuquun kunniin yoo uumame miirri walqunnamtii saalaa keessanii waan sirriitti dabaluuf dhangala'oon kun qaama saalaa keessanii keessaa ni baha jechuudha. Kanaaf kun waan uumama ta'edha. Gonkumaa yaala homaatu kan hin barbaachisnedha. Qaamni saalaa walqunnamtiidhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Egaa wanti kun kan burqa'u keessa qaama saalaatti eetii yookaan gilaand ni jiru. Wantoonni sunniin faayidaan isaanii shamarreen takka walqunnamtii saalaa yoo raawwataa jirtutti qaamni saalaa ishee sababa garaagaraatiin dhibee uumamuu danda'u hir'isuudhaafi yeroo walqunnamtii qaamni saalaa dhiiraa gara keessa yeroo seenutti
girgiddaa qaama saalaa shamarree sanii sirriitti akka riguuf wantoota dhangala'oo laaffisan biraa osoo hin fayyadamin akka walqunnamtii haala gaariin raawwatamuuf ni gargaara jechuudha dhangala'oon sun. Kanaaf yeroo dhiira wajji wal tuttuquun yoo jiraate sammuudhaanis waa'ee walqunnamtii yoo yaadde naannoo qaama saalaatti dhangala'oon mast ni uumama jechuudha. Dhangala'oon sun kalarless yookaan kalarii homaa kan hin qabaanne akkasumas fooliis tokkollee kan hin qabne guutumaan guututti uumamaa fi wanta rakkoo tokkollee kan hin qabnedha. Kanaaf dawaalee garagaraa kan baakteeriyaa fi fangaal garagaraa fayyadamuun wanta tokko hin barbaachisu jechuudha. Kun neechariidha. Egaa lammaffaa shamarreen yeroo fedhii walqunnamtii ishee kaka'u amaloota mul'istu keessaa qinxiriin ishee sirriitti ni dhiitaa. Qaamni saalaa ishees akka fufurdatu yoo ta'e kun gaa blood flowdha. Fedhii yeroo kaka'udha. Kanaaf yeroo tuttuqamutti akka nama horkisiisu ni uumama. Kun gaa noormaalidha akkasumas fayyaa qabeessadha. Tatamsi dhiigaa sirriitti waan jiraatuu fi egaa gara dhiiraatiin akka sirriitti dhaabbatu ni godha. Gara shamarreetiin immoo xiqqoo akka dhiita'u ni godha jechuudha qaama saalaa. Kun gaa tatamsa'uun dhiigaa sirriitti waan jiraatuuf jechuudha. Maybe qaamaan wal tuttuqtanii ta'uu danda'a yookaan fiilmii walqunnamtii saalaa laaltanii ta'uu danda'a akkasumas sammuu keessanitti waa'ee walqunnamtii yaaddanii ta'uu danda'a. Wantoota kanneen raawwannaan naannoo qaama saalaa ispeeshaalii gara gubbaan akka waan dhiita'u kan mul'isu yoo ta'e amala akka walitti akkasumas jechuudha amala akka walitti kontonfachuu yoo uumame kun gaa guutumaan guututti fayyaa qabeessa yoo tuqamu dhukkubbii homaa kan hin qabne yoo ta'e egaa sa'aa sanitti fedhii guddaa walqunnamtii saalaatiif akka qabdanidha kan mul'isu. Egaa sa'aa sanitti walqunnamtii raawwannaan miira ajaa'ibaa fi miira hammana hin jedhamne keessa galtu jechuudha. Yookaan immoo beestidha sa'aan sun walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf keessattuu shamarreedhaaf yeroo sanitti walqunnamtii raawwachuun hedduu takka miira bareedaa keessa nama galcha jechuudha. Egaa sadaffaan shamarreen miira walqunnamtii ishee yoo kaka'u kan mul'istu keessaa sadaffaan maali? Bal'achuu qaama saalaa isheedha. Maybe waan kana karaa lamaan laaluu dandeenya. Waa'ee walqunnamtii osoo hin yaadiin yookaan tuttuqqii homaa osoo hin godhin noormaalii bal'aa yoo ta'e kun gaa fedhii yookaan miira wajji kan gonkumaa kan wal qabatu miti. Garuu yeroo noormaal ta'etti xiqqoo qaamni saalaa ishii xiphaa ta'ee fedhii keessa yookaan immoo fedhii keessa yoo galtu yookaan immoo fedhiin ishii yoo kaka'u walqunnamtii raawwachuuf yoo bal'atu gaa kun gaa miira yeroo walqunnamtii raawwachuuf uumamudha. Kanaaf yeroo kanatti walqunnamtii raawwannaan dhukkubbii tokko malee miira ajaa'ibaa waliin walqunnamtii raawwachuu dandeessi jechuudha. Kun gaa kan uumamu qaama saalaa ishee keessa kontiraakt yookaan riilaaks kan godhu yookaan amala akka waan kontonfachuu fi diriiruu waan qabuufi. Kanaaf gaa yeroo qaamni saalaa ishee xiqqoo ta'ee walqunnamtii raawwachuudhaaf dhiira wajji walqunnamtii raawwachuudhaaf yoo qophooftu qaamni saalaa ishee ni bal'ata. Yeroo kanatti qaamni saalaa dhiiraa hanga seenutti akka diriiru ta'ee ni ta'a. Erga walqunnamtiin jalqabamee booda immoo akka amala walitti qabamuu ni uumama. Yeroo sanitti gaa shamarreen miira ajaa'ibaa keessa akka galtu ishee qarqaara. Kanaaf yeroo fedhiin walqunnamtii shamarranii kaka'u bal'achuun qaama saalaa waan uumamuuf waan akka rakkoo biraatti akka hin fudhanne kun uumama. Yookaan immoo tiriitmentii garagaraa fudhachuu gonkumaa hin barbaachisu jechuudha. Kana egaa sirriitti akka hubattanii dhiironnis shamarreenis jechuudha. Dhiironnis keessattuu jaartii keessan yeroo walqunnamtii raawwachuudhaaf yeroo barbaaddan yookaan almost raawwachuudhaaf yeroo jettan qaamni saalaa ishii
dhangala'oo sirriitti qabaachuu ishee akkasumas qaamni saalaa ishee sirriitti bal'achuu isaa sirriitti mirkaneeffachuu qubaan harkaan tuttuqxanii laaluun barbaachisaadha. Callistee waan warmaap wal gootaniif jecha yookaan immoo waan wal dhunnugataniif jecha waan ati sitti dhaabbateef qofa wal qunnamtii raawwachuun hin ta'u. Fedhii keetis miira keetis laala kan ishis sirriitti eeggachaa cheek godhaa isiin hangam takka wal qunnamtiif qophooftee jirti sanii irra guddaan kan yaadamuu qabu isiin hangam takka wal qunnamtiidhaaf qophooftee jirti kan jedhu laaltee qaama saalaa ishee sirriitti tuttuqxee dhangala'oon baay'inaan jiraachuu isaa cheek gootee qaamni saalaa ishee xiqqoo hamma duraarraa jechuudha jalqabarraa hamma duraarraa bal'achuudha isaa laaltee yeroo sanitti akka feetitti wal qunnamtii raawwachuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf shamarroonni amma na dhageettanis yoo jiraate dhiirsa keessan yookaan immoo jaalallee keessaniif waan kana sirriitti hubachiisuudhaaf yaala. Irra hedduun dhiironnis yeroo kanattis ni beeku jedheeti yaada. Garuu tokkoon isaanii waan dhaga'amuu fi kana sirreeffachuun akka dirqamatti barbaachisaadha. Kan biraa shamarreen takka environmentii wal qunnamtii keessa seenuuf yoo miirri ishee kaka'u harmi ishee hamma duraarraa guddachuudha. Kunis gaa miira wajji wal qabata. Dura harmi ishee normaal tahee yeroo wal qunnamtiidhaaf fedhiin ishee sirriitti kaka'u amala mul'atan keessaa tokkodha harmi ishee guddachuun kun jechuudha. Kanaaf kunis fedhii wajji wal qabata. Akka isin hin yaaddessineef yaadni kunniin gaa shamarreen takka miirri wal qunnamtii ishee yeroo kaka'utti amalota ishee irratti mul'atanidha. Kanaaf amala kanneen normaal akka ta'etti fudhachuudha. Akkasumas akka sirriitti hubattanii fi akka barumsa guddaa irraa argattaniidhaaf kan yaadamee qophiin kun kan dalagame. Egaa qophiin kan har'aa kiyya kana fakkaata. Barumsa guddaa ta'e akka irraa fudhattan abdiin qaba. Akka jalqaba jedhitti laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Namoonni shamarroonni biroos dhiironni biroos akka sirriitti irraa baratan akka irraa fayyadaman jechuudha. Egaa hanga dhumaa waan dhaggeeffataniif hedduu takka galatoomaa. Piroograama biraatiin qophii barsiisoo ta'an biraatiin ammas yeroo dhiyeetti walitti deebinaa. Hangasitti turtii gaarii.